Hashamaar kafuun daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sana qaqqabu jenna. Sagantaa keenya kanaatiin qophii dhimma Sudaan irratti xiyyeeffatu qabannee dhiyaanneeti jirra. Haga xumuraatti nu waliin tura. Sudaan sababa wal dhabdee aangoo jeneraalota wal morkatan lama gidduutti uumameen lola addaa keessa erga seentee torbee sadaffaa lakkoofsistee jirti. Sudaan waraanaan barbadaa'utti kan jirtu garuu wal dhabdee jeneraalota lamaan gidduu jiruun qofa miti. Jeneraalota kanaan alatti biyyoota ollaa dabalatee humnoonni alaa hedduun dantaa ofii guutuuf socho'aa akka jiran xiinxaltoonni ni dubbatu. Guyyoota muraasa darbaniif magaalaa guddoo Sudaan Kaartuum misaayilaan haleelamtee jirti. Haleellaa samii fi lafoon raawwatamaniin gubbaa hanga gadiitti rukutamteetti. Aara rasaasaatiin uwwifamtee gurraachofteetti. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan raayyaa ittisa biyyaa gam tokkoon bobbaase. Itti aanaan isaa duraanii kan waraana Daarfur keessatti nama maqaa guddaa horate ta'ee mul'ate Jeneraal Muhammad Hamdaan Dagalo humna addaa yookaan Rapid Support Force jedhamu gama biraatiin bobbaase. Ebila 7 bara 2015 lola jeneraalota lamaan gidduutti ka'een lubbuun namoota 520 olii darbeera. Namoonni 4500 ol ta'an ammoo madaaniiru jedhu odeeffannoon garasii ba'an. Lola Sudaan keessatti gaggeeffameen osoo konkolaataa isaaniitiin imalaa jiranii hojjetaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaa godaantota idil addunyaa yookaan IOM tokko ajjeefamuun isaanii ifas ta'eera. Biyyi hiyyeettii fonqolcha mootummaa gonkumaa keessummeessuu hin dhabne Sudaan albuuda boba'aa lafa jalaatiin kan eebbifamtee fi biyyoota galaana diimaa cinatti argaman gidduudhaas iddoo tarsiimoo siyaas-dinagdee ta'e qabdi. Akka fakkeenyaatti illee Raashiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet buufata doonii galaana diimaa kanarra jiru irratti doolaara biliyoonaan lakkaa'amu invest godhaniiru. Kana qofa osoo hin taane biyyoonni lamaan kun naannoo humni Muhammad Hamdaan Dagalo to'atee jiru keessatti hojii albuuda warqee baasuu irratti bobba'aa akka jiran xiinxaltoonni ni dubbatu jechuun tajaajilli oduu Faransaay AFP dhiyeenya kana gabaaseera. Kuusaan warqee biyyittiin qabdus ajajaa humna addaa kan ta'e Muhammad Hamdaan Dagalo kan Hemtii jedhamuun beekamu dureessa isa godheera. Gareen tajaajila waraanaa dhuunfaa Raashiyaa kan Waagner jedhamuun beekamuu fi Yuunaayitid Arab Emireetis daldala warqee kana keessatti hirmaannaa akka qaban Ameerikaan ifoomsuu ishee ibsa odeeffannoon AFP kun. Pireezidantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo waldhabdeen Sudaan keessatti deemaa jiru qooda fudhattoota naannoo fi idil addunyaa agarsiiseera. Dhuguma gara rakkoo namoomaa fi nageenyaa guddaatti gadi bu'uun isaa balaa qaba jechuun lolli humnoota alaan Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru cimaa ta'uu isaa akeekkachiisan. Gama biraatiin ammoo ollaa Sudaan kan taate Misiriin damee waraanaatiin Sudaan keessatti dhiibbaa akka qabdu ogeeyyiin ni dubbatu jedha tajaajilli oduu Faransaay AFP. Akkaataa jeneraalonni lamaan kun loltoota Misirii Sudaan keessa turan ittiin qabanis ni yaadatama. Haa ta'u malee ammaan kana rakkoo Sudaan keessa deemaa jiru kana furuudhaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomee miseensota isaa gara Eertiraatti ergeeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomee miseensota isaa gara Eertiraatti kan inni erges pireezidantiin biyyattii Isaayyaas Afeworqi jeneraalota lamaan walitti fiduun akka mari'achiisaniifidha. Guyyoota muraasa eegaluu lola kanaa dura hoogganaa humna addaa kan ta'an Muhammad Hamdaan Dagalo gara Eertiraatti imalanii Isaayyaas Afeworqi waliin wal arguun kan mari'atan ta'uun isaanii gabaafamee ture. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa lola Sudaan keessa deemaa jiru irratti qopheeffanni kana fakkaata ture. Qopheessee kan isin biraan ga'e Anadaanii Tasfaayiti. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.